0 ta'uudhaaf jechuudha. If the velocity time graph is straight line, timing isaanii straight line akka graafii amma hojjannee dhufne kanatti jechuudha. Straight line yoo kan taatu taate jechuudha. Straight line yoo isin kan taatu taate the accelerating constant, accelerationin isaa constant dha jechuudha. Acceleration constant jechuun akka barannee biraa dhufnetti velocity equals to 0 jechuudha. Velocity 0 ta'e jechuun accelerationin constant dhaabbataadha, 0 ta'a jechuudha. Constantin keenya constant equals to 0 jechuudha. Acceleration is constant jechuun acceleration equals to velocity over time dha. Velocity keenya meeqa jenne? 0 jenne. 0 over time dha. Acceleration equals to 0 dha. Kanaaf 0 ta'e acceleration keenya jechuudha. Acceleration 0 kan ta'eef constant kan ta'eef kanaaf jechuudha. We say that is the moving with uniform acceleration. Uniform acceleration dha jechuudha. Graafiin kun maalidha? Uniform acceleration jennee ni murteeffanna. Not B. Not B. Not to be the step of the velocity. Velocity tokko furuudhaaf dura jalqaba maal hojjenna? Akkuma amma asirratti hojjennetti choosing to point on the graph. Akkuma fakkeenyaaf pointii asiitii fi asii tokko fudhannee mere pointii jidduu asirra jirtu kana keessa tokko fudhannee jechuudha. Akkuma bifa kanatti fudhanne choosing kun pointii isaanii ni fudhanna. Fakkeenyaaf pointiin tokko x haa ta'u tokko y haa ta'u jechuudha. Akkuma kanatti bifa kanatti fudhattanii complete the right angle triangle. Right angle triangle uumna jechuudha. Akka bifa kanaatitti complete right angle triangle uumna jechuudha. Right angle triangle uumna jechuudha. Katti bifa kanaan uuman. Right angle triangle uuman. Himicha kan akka bifa kanaatitti point isaanii fudhanne. Okay, calculate the change in velocity and displacement. The change in the velocity and displacement. Akkuma gaafiin kenna ashim fy fi fx kenna arganne mire fx kenna siniin 0.866 jedhee deemana fakkaate kan cosiniin isaa immoo 1/2 dha jechuudha. Cosin siniidha kun. Sinii isaati jechuudha. Himicha kana keessa galchinee furuudha jechuudha. Fakkeenyaaf gatiin f kenname f keessa galchinee ittiin furra. F y kenna meeqa ta'a jennu fy kenna argachuudha. Sin cosine isaatiin ittiin baay'isna waan taateef fy kenna bakka kana galchitan jechuudha fiddanii. Mee fakkeenya tokko isin hojjedhu kaan ofiin hojjettan jedhee yaada. Fy kenna hojjennu siniin f kenna wal jala lee hojijjiiree rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf asitti ilaal f sin teettaa yoo jenneetii fi kuniif kun tokko magaafiin. F kenna 200 newtona sinin times 0.866 dha. Fy kenna meeqa ta'a? Walitti gaafa baay'isne kanaafi kana gaafa waliin baay'isne jenna 173.2 newtona ta'a jechuudha. Fx kenna immoo isin barbaadadha. Foormula kana keessa buustanii hojjettanii isin hojjedha. Akkuma kanaatti fakkeenyi isinii kenname kana hojjedhaati koomentii jala qac godhaa lafa kaa'aa jechuudha. Gaafiin itti aanu immoo maalidha jechuudha. Motion unity xumura motion in straight line kan jedhu gaafii xumura isaa ilaallaa jechuudha. Gaafii kanatti aansinee jechuudha. Hey guys, subscribe hin dagatinaa.